Akkam jirtu daawwattoota keenya FI birraa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaatiif qindeeffanneen isinitti himaa Daani'eel Tasfaayitii nu waliin tura. Sirni geggeessaa Paatiriyaarkii mana amantaa Kiristaanaa Ortoodooksii Arfaffaa Abune Maarqooriyas addabaabayii Masqalaatti geggeeffamee jira. Sirni geggeessaa kanarratti Paatiriyaarkii mana amantaa Kiristaanaa Ortoodooksii Abune Maatiyaas dabalatee abbootiin amantaa fi hooggantoonni mootummaa olaanoon argamanii jiru. Paatiriyaarkii Arfaffaa mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa eebbifamoo Abune Maarqooriyas rakkoo fayyaa isaan mudateen hospitaala Haleluuyaatti yaalamaa turuun guraandhala 25 2014 addunyaa kanarraa boqochuun isaanii kan yaadatamudha. Viidiyoon namni fayyaatti ibiddaan gubamu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuu hordofee lammiilee biyyattii biratti rifaatu guddaa uumee jira. Guyyaa kaleessaatti eegalee viidiyoon namni fayyaatti ibiddatti oofame gubame argisiisu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee namoota hedduu rifachiise baay'ees mufachiiseera. Gochi shororkeessummaan hamaan akkasii biyya kana keessatti humnootii hidhattootaan raawwatamaa jiraachuun wabii lammiilee biyyattii yaaddoo keessa galchuusaa miira namooti fuula miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaa jiran irraa hubachuun danda'ameera. Ibsi mootummaan ganama kana baase gochi suukanneessaan kun kan raawwatame naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti ta'uusaa akeeka. Mootummaan tibba kana godina Matakkalitti qaamolee gocha suukanneessaa raawwatan qulqulleessuun tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibsee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen tibba kana godinichatti aanaa gubaatti gochi hedduu suukanneessaa ta'e raawwatamuusaa hime. Viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irra deddeebi'aa ture gochi gara jabinaa lammiilee nagaa ibiddaan gubatanii akka du'an taasisu ta'uu ibsichaan eeramee jira. Gochi kunis aadaa fi duudhaa Itoophiyaa kamirraayyuu adda kan ta'e yakka suukanneessaadha jedhameera. Gochicha addatti mormuu fi mootummaan qaamolee gochicha raawwatan qulqulleessuun tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatamu ibsichaan himee jira. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa mirga wabiin hiikamee gara mana wal'aansaatti fudhatamuunsaa himamee jira. Obbo Batteen mana hidhaatti dhibee tiruuf saaxilamee wal'aansa dhorkamuun tibbana haala fayyaa yaaddessaa irra jiraachuu maatii fi abukaattoonni isaa himanii jiru. Obbo Batteen hiikamee wal'aansa akka argatuu fi yaalii maanguddoo fi qaamoleen garaagaraa taasisaa turaniin mirgi wabii eegamee fi mana hidhaa buraayyuutti hiikamuun gara mana wal'aansaatti geeffamuu maanguddooti dhimmichatti dhiyoo jiran ibsaniiru. Qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee waliin hidhaman haala qabiinsa badaa fi wal'aansa dhabuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisuun tibbana lagannaa nyaataarra jiraachuu abukaattoonni isaanii Obbo Tuulii Baayisaa ibsanii jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen dabalatee miseensonnii fi deeggartoonni addichaa kumaatamaan lakkaaman manneen hidhaa garaagaraatti itti fufiinsaan dararamaa kan jiran wayita ta'u hayyo dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaas mana ofiitti hidhamanii argamu. Qondaalonni fi miseensonni Koongireesii Federaalistii Oromoo akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kumaatamaan lakkaaman biroonis ammallee hidhaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee sirna qabiyyattii fooyyessuuf yaalii taasifamaa jiru keessatti ga'ee isaa ba'achaa jiraachuu beeksise. Yuunivarsiitichatti diiniin kolleejjii barnoota bulchiinsaaf seeraa Dr. Geetaachoo Asaffaa akka ibsanitti yuunivarsiitichi barattoota seera barsiisuu irra darbee damichaan lammiilee deeggarsa barbaadan tajaajila seeraa bilisaan kennaa jiraachuu himaniiru. Hojii ogeessa ga'oome horachuuf taasifamu keessattis hojiilee garaagaraa hojjechaa jiruun hojii biyyattiin sirna fooyyessuuf taasisaa jirtus deeggaraa jiraachuu himaniiru. Kolleejichi caalaatti barattoonni ogeeyyii seeraa dandeettii ittiin uummata isaanii tajaajilan akka horataniif xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. Sirna haqaarras yeroo rakkoon mudatu rakkichi kan uumame rakkoo seeraan immoo seericha hojiirra oolchuu dhabuun kan jedhu irrattis qorannoo garaagaraa yuunivarsiitichi ni taasisas jedhaniiru. Kana malees yuunivarsiitichi dhimmoota murteessoo ta'an irratti qorattoonni, barattoonnii fi hojjettoonni biyya isaanii fi uummata isaaniif bilisaan tajaajila akka kennan himanii jiru. Loltoonni naatoo 30,000 ta'an Norweetti shaakala waraanaa gochuuf akka jiran ibsamee jira. USA zayita boba'aa Raashiyaarraa galchuu bitootessa 8 irraa kaastee kan dhaabde yoo ta'u, UK ammoo dhuma bara 2022 irratti akka tarkaanfii wal fakkaataa fudhattu beeksifteetti.
Waraanni Yuukireen jiraatullee ogeessonni ammallee dinagdeen addunyaa bara kanaa keessa akka guddatu amanu. Garuu rakkoon dhalate kun gola addunyaa kamiyyuu keessatti dhiibbaa ni qabaata jedha ibsi kun. Kanneen walitti dabalamanii enerjiin olaanaan barbaachisuu fi gatiin nyaataa dabaluun biyyoota guddachaa jiran keessatti qaala'insi jireenyaa ni dabala jedhameetu yaadama. Biyyoota duraanuu qaala'insa jireenyaa wal'aansoo qabaa jiran keessatti keessumaa Awurooppaa giddu galeessaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti dhale dabaluudhaan qaala'insa jireenyaa xiqqeessuudhaaf baankiin giddu galeessaa ni qorama. Awurooppaan bahaa hanga tokko Jarman, Xaaliyaanii fi Tarkiin gaazii biyya alaatii galfataniif Raashiyaa irratti waan hunda'anii fi qaala'insi jireenyaa biyyoota kana keessatti ni cimaa jedha gabaasni kun. Jaalatamuu daawwattoota keenya FIB irraa oduu isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha. FIB'n dhangaan sanbataatti dhufee jira daawwadhaa. Daani'eel Tasfaayitii yeroo gaarii.